سومت سورة قرقل جرينا ربنا فايدة وين كابو سورة قرقل جسني أما سارة بابا سيبرن دكنا كيف ده إيشي ما تورا كوكب يودن ديتن إلمان أوروبا حكومة سينما ما كبتة إلمان سكومان تونا ما كبتة تاكا أسيتي أما سامع تقولوا سيبرن ردا يورم ما كبتة تاكا تا كنا تمي أما نما كوما توكو في دبشان تجارة جراتي تاكا أتينا كوما توكو في دبشان يكفولو سيرا دي فدا مين أما نما يسيقولوا لا وقال ولي تمنيتشو أتي قوة تنانجت تقول لك يفدونا أميواني وتمني أتيتون جامي هدو أنت كيسة شفا جفنات اللي جامي فوتمي جامي ستيما جامي شار لغوسكي موتي كتير وين تما دبت كابالي رايك بدي كرت شار موتي أغرتي جمال كبارين بيجت أفوفا جمال تريتو أوبسي كبارين بيجت أفوفا تريتو هر قبادي جمال ستي مكابالي نيات النات اللي بدأ منيا زي تقول لك جمال جامع وعد ميرا بات تسابع ما يادا كنا ما إكسامين في ما جامي جلال نات أفان بكيت كرر الرد ممكن وعد شار موتا منات الألتلاقي فدا شار موتا منات نو الألتلاقي جت دايما جمال مكاي كان قوة أنا ما نيات جامي هر أوبسيكا أستانان بليز بروستانان ولي وجين دا جامي بدو لك فدا جمسي ستي كرر ممكن ستي ما جامسي رابع مي جامسي أستانان أجلس بروستانان يعني إيش من كان جامسي محاسا Oromoo meena dhageeffadhaa. Oromoon as jala jirtan. Jamsii kana namni beektan. Wallaahi dhugaan dhoysu mucaan kun. Dhugaa hin dhoysu. Dhugaan nama ajjeeftimi. Mucaan kun dhugaan dhoysu. Ani hin beeka waan ta'eef dhugaa kenni dubbatu. Akka Oromootti mee shamarri Hararge irraa dhalattes, Arsirraa dhalatte, Wallagga irraa, Jimma irraa. Oromoon as jala jirtan kuni yoo nama tokko isin ofii keessanii bira jirtan ani dhufees irratti jaaladhaa jette dubartiin jechumatti akkamitti taatammee of ilaala. Osoo iyyuu jaalachuu isaa baattu namni haadha Faaxetii fi Hamzaa miidiyaa Oromoo gubbatti waliin arge dhaqeetiin si jaaladhaa sitti heerumaa jetteen ittiin haasoftu hintala Oromoorraa dhalatte uumaa keessatti isin bare safuun beektanii. Waan duudhaa Oromoo kana keessatti dhalate barnootaan qabda warri nama arrabsitan kuni uumaan keessan Oromoorraa walaba. Afaan Oromoo hin bartan malee isin Oromoorraa walaba. Oromummaa barreessuuf dubbachuun isin hin kenninu isin keessummaadha. Oromoo jechuun nama obboleettii ofiit irratti dhaqxee ishiin obboleettidha. Hireen obboleettii biratti hin heerumsiiftu. Jaalala Hamzaa fi waan ofillee jaalataniitu walitti dhufan. Kijibni biraa kijiba biraati. Jaalalaa walitti dhufan jaalalaa wal biratti argine. Wajji jiraachuu dhabuu wajjin jiraachuunis qooda rabbiiti ta'uu dhabuun waan rabbiiti. Garuu hintalli safuu cabsitee duudhaa balleessitee dhaqxee aashittiidha. Qabaa itti muraa dhugaa namaa hin awwaalina. Marrammee akkuma mataa keetiitti hin beektan kaa safuu jechuun maayinni. Safuu jechuun maayinni jalqabu hin beektanii nama dhaggeeffata waan ta'eef yoo namni dhugaa dubbate irratti duuduu deemtanii. Xumuradhee irraa bu'a. Har'as taanaan borus taanaan. Kaleessa namni dubbii kana tokkoffaa namni awwala waa'ee kanarraa haasa'uu jalqabee aan dhaggeeffadha. Dhugaa isinitti maal? Har'as taanaan borus taanaan akka hintala dhalattuu baalee taatee intala arsii baalee keessa dhalatte taate gabbaatee asitti irra namni dubbatte. Anatu waan an sirra dalagu anatu beeka ammallee isinitti hima dhaggeeffadha. Garuu waa tokko isinitti dhaamada uummanni keenya ijoolleen si komandoo gama gamanaallee isin jechuudha. Dhalaa shaarmuxaaf jettanii gabbaatanii namni hawwoota baalee arrabsitan. Dogongora keessani har'allee taanaan borullee taanaan. Haati baalee haadha keessani. Hawwonni baalee haadha keessani. Hawwonni arsiillee haadha kiyya. Waa'ee dhimma waan ufiitii fi aasittiitiif gabbaatanii ganda namaa namni arrabsitan ufuma keessanii uf sirreessa. Inaan agaruma isin jechuu barbaade. Waa'ee ammootu iyyuu haadha baatee dhaggeeffadha. Dhiisi kadhatin iyyuu dirqama isiin dhuftee ufii mataa ofiitti ol kaatee huccuu baafattee dhiifama gaafachuu qabdi asittiin. Gadaanaa dubbatu mee jame namichi Mikaa'el jettu kun as jalaa ba'i. Yoo inni taaya jetti. Rabbi biyyee walitti si yoo ta'u jette gadaa dubbadhu mee. Akkaataa itti walirratti dalaynu nutu beeka jechuu barbaadetti. Hagaruma isiniin jedhaatti dhiifama naa godha yoo warra isin mudee kana qabdi warra sun ta'e kana zala buloo kana asiillee fayyadu si mutaa nyaata malee. Carraa walii haa kenninu. Carraa walii kennine haa ta'u. Siifuu muditeera naa kennee yeroo tokko. Dubbadhu akkasii yalla ani isinirraa bahee jira ati ammoo duura gahee hin awwaanuti keessaa bahi aarii keessaa bahi hommaan isin fiddullee hin jirtu hommaan isin si gootullee hin jirtu ani osoo dubbadhee dhugaa dubbachuu asitti irra dubbadhee obboleessi jala gadaa irraa bu'ee jira gadaa irraa bu'ee jira osoo dubbadhee asitti irra dubbadhaan
Dhaggeeffadhu sitti hima. Miidiyaa gara irratti illee namni awwala bare haadha faateeti bilbilaan bare malee biyya takka waliin hin jiru dhaggeeffadha. Naamusa Okay, fiitii mee kabaja isii illee nin beeka. Har'as taanaan burus taanaan asittiin nama kabaja namaa qabaachuu miti. Nama naamusa namaa qabaachuu miti. Nama saanii irra nyaata irra udaalee ka'u jechuudha asittiin. Har'allee taanaan borullee taanaan. Hagan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mee Nagaan laala naa amma jiraatu. waa takkatu jira. Wayita haasofnu kana hunda keessatti aadaa keenya cabsin aadaa Oromoo hin jennu aadaa Arsii hin cabsina. Aadaa Arsiin kabajaa guddaa qaba. Aadaa Oromoo jenne Oromoon hundi aadaa ofii eeggatuu qaba. Akka Oromootti Shawaan aadaa qabdi, Booranni aadaa qaba, Wallagga aadaa qaba, Harargeen aadaa qaba. Akka Arsiitti immoo aadaa guutuu qabna. Aadaa keenya hin cabsina. Yeroo hunda rakkoo yoo isinitti dhufu. Tokkoffaa manguddoo onlaayina gubbaa haasoftuu fi sheekota onlaayina gubbaa haasoftu nama onlaayinuma fixa. Sheekotiin lafatti waan haasoftu qabdi, manguddoon lafatti waan haasoftu qabdi, aadaa qabdi. Namni onlaayina gubbatti jaarsa namaa yookaan jaartii namaa fudhatu fedhu yookaan ammallee namatti heerumu jaartii onlaayinaatti malee lafarratti jaarsas ta'uu hin danda'u, jaartis ta'uu hin danda'u. Arat nati akkuma amaarri baanu. Wanni dhaabbataan namni itti jiruu ofii jireenya ofii jijjiirachuu danda'u nama dhaabbii qabu, nama dhugaa qabu, nama argitee ijjannoo qabu. Kashlabbee onlaayina gubbaa argitee 10 fuudhaa, 10 hiikaa, 10 heerumaa, 10 diigaa olii gad baxabbatu kanaaf deebii hin kennina. Akka nama tokkotti haadha faatee miidhanii jiranii yeesee hojjetanii dubbatan haadha faatee tana hin miidhamne itti dhiisa. Maaliif hin miidhamne ni fakkaate? Isinleen Hamzaa onlaayinuma baratte, onlaayinumarratti walitti dhuftee wajji taphattee haga tokko waliin argitee akka jireenya baqatummaa hojii jiraataa jiranii adda deeman rakkinna miti. Garuu obboleettiin ta'in akka amma jamsiin baanu ashiitaan akka reefu obboleessi kiyyaa haftee leenjisootti jedhee fakkaate nama tokko waliin jiraa eega beekan doggorumaan dhaqee namni tokko si jaaladha jedhee wajjii waan jaalalaa haasa'u jechuun of guddisuu yookaan of mul'isuu yookaan argitee Hamza kanaayyuu argitee beekaa addunyaa guddaa godhanii nama gaggabu jira. Hamzaani onlaayina irratti beekaa malee lafarratti beekaa ta'uu isaa hin beeka. Dandeettiin isaa lafarratti maali? Hojiin isaa lafarratti maali? Wayi dhalaa ta'een akkuma duraan beektee Itoophiyaatti shifeeraa fi wataaddara jaalatti dhalaan. Maaliif innaan shifeera makiinaa of kan beektanii kaasitti jaldeessa of kana biyya faranjii kanatti. Maaliif jaalatti jennaani bakka shifeeruma ta'uu jaalatti jenna. Akka sana Hamzaan as gubbatti aktiivii ta'ee argitee akka gaarii utaalu taphatu arganii jennaan ashiitaan tiyya qabaa ganna dhiisattee fooqirraa of darbuuf kaayiroo galaa jirti. Karaa rabbisii haa banu jedhanii hin tuqina. Garuu haadha faattee wanni isin gorsitan warra kanaaf deebii hin kenninii jedhanii antanumatti naama. Deebii hin kenniniif. Haati tuqan haasi arrabsan akka isaan ittiin milkoofne maaliif beekamee ta'a? Jaarsi onlaayinumaan nikaa hidhata, onlaayinumaan nikaa hiika. Kun waan addunyaarra jiru miti. Takkallee argillee hin beekan. Aadaa Oromoo hunda keessa hin jiru waan akkana. Harargeen onlaayina irratti hin fuutu, Arsiin onlaayina irratti hin fuudhu, Wallagga onlaayina irratti hin fuudhu. Jaarsi onlaayinumaan kufa. Jaartiin onlaayinumaan hiikamti. Wallaahi haadha faatii antanuma siiman. Yoo dhugaa maqaa dubartii guutuu barbaadde, seera dubartiitiin kabajaadhaan jiraachuu barbaadde, nama hedduu beekta, nama onlaayinaan argitee beektu. Kanniin wal baradhu onlaayinaan keessan. Sargee kan kee lafarratti si haa ta'u. Nama jaalatu san fuutee as fiddee ammallee as gubbatti afaan naaban hin jedhini. Kolf hin jedhini akka mucattii ta'an diraamaa dala dimeetti warra diyaaspooraa dhufe isin naa kolfaa jennaani. Kolfaa fi mee warra diyaaspooraa kana naan jettee ilkaan sheekattee ati kolfan beektu jedheen. Akkasan nun godhina. Nama jaalattus awwaaladhu goduma keessatti. Kabajaa keetiif, ulfina keetiif, aadaa keetiif akkasi. Malee kana warra as gubbaa argitee jireenyi isaanii onlaayina gubbaa ta'e asuma gubbaa argitee keezii addaa walii baasee viima argatumaa fi argitee giiftaruma guuratuuf iyyaa ooluu fi deebii hin kennina. Dhugama isinitti himaan. Haati faatee waa takka irraa hin banne nikaan ittiin gurgurree gosni isii hin beekne akka nama tokko wal jaalatanii wal beekanii waan wal jaalaloo yan kanallee ammallee jaalaluma siree isinitti fakkaate afaan Oromootiin haasofna. Jaalala waliin jireenyatu jira. Jaalala waliin deematu jira. Jaalala itti walii galiinsaa yookaan waliin dubbatutu jira. Jaalaluma akkanuma siree gubbaa wajjin ciisan bichaa qofa isinitti fakkaatin. Kanaaf akka nama tokko wal jaalatanii haga tokko waliin turan. Kabajaa haadha faateef godhoo jedhe akka ilma dhiira surree hidhatetti Hamzaa ilaalchifti. Namni deebii isaa kennuu danda'u hin jiru. Yoo nama waliin ture lakki aadaa ofii waan ofii waliin ture kabajaa qabaaf intala Oromooti yoo jedhe osoo namni ittiin himne osoo namni sun attaak hin goone inni kabajaa godhuufii qaba. Hagasi. Yoo kabajaa aadaa waan ofiitiin hin qabne aashiitallee boru. Akkasumatti gadara galcheetumaan akkuma haadha faatee xiqqeessaa jira. Kuni waa takka garaagarummaa hin qabu. Haati faatee inumaayyuu rabbiin si eebbise ati
akka warri kenna baanu buna gurraacha bareeda akaadhuuti bashannanii ofirraa taa'e maal jennaan Hamzaan sirraa gadi bu'e jechaan osoo sittuu dabalamee si wajjinuu rakkataa turre jiru. Maaliif jennaan Hamzaan wannoo qaba. Shoogaa jettiin Keeniyaa warri Keeniyaa kun shoogaa beektanii shoogaa jechaan dhiira akkana of qaqqabee beektaa akka dubartii shittoo fi qibaatiidhaan fuula of balleessu kana jaarsan ta'u hin rakkatta hojii rakkattaa jecha. Maaliif jennaan inni guyyaa hundaa of qaqqabuu fedhaa. Dhiirri daalachatuu qabdi jettaa inni kaayoon ta'u. Dhiirri gurraacha gabaree hillim jedhe argitee humna qabu kaayoo ati argitee dhiibdu si jalaan dhiibne. Kana malee kana akka dubartii guyyaan qibaatii dibatee shittoo dibatee xarabbeessaa isaa guutuu achi as bahee viidiyoo silaalu. Gadaa koo umrii dheeradha. Kanaaf hin salphattaa baga rabbiin jalaa si baase antana siin jedha irra guddaan immoo wayita mari'annu kana hunda Ashiitallee seerumaan itti himaa Hamzallee seerumaan itti himaa garuu akka aadaa Oromootti wanni amma warri onlaayinatti wal fuudhu kun aadaa Oromoo keessa hin jiru. Aadaa Harargee keessa hin jiru, aadaa Arsii keessa hin jiru, aadaa Wallaggaa keessa hin jiru. Kashlabboota onlaayinaan wal fuutan piliis rabbi sodaadhaa akka inni kaayina keessan isinii turu yoo fuute jaarsa kee fudhadhu as gubbaa bayi hin taa'in as gubbaa. Ashiitaan eega fuute haadha faatee obboleettii isii jabeeffattee kabajaa guddaa kennitee fi Hamzaa ofii dhayitee akka itti jala tartu silaa bootaa sirreeffattee itti dhaquu qabdii turte. As gubbaa ta'anii taaftaaf godha. Haadha faatee jireenya Hamzaa ofirratti mala jireenyi isaa gaarii ta'uudha. Abshirti shakkiin kana jechuun ati jaankii nama sammuu hin qabne nama argitee kararraa bahu deemutuyyuu waan argitee itti of duratti dhufu san daaraa haadha na fakkaata. Waliigalatti kanuma siin jedha ati irra guddaa warri haasoftanillee akkuma gaafa mucattii teenna seenaa aslee jaaladhete takka isiin boonnan dhugaa seenee wajji mataan nu dhukkubee eegasii maaliif akkas goote nan geemii fi jette. Warri onlaayinaa kun sheekas ta'e qeesis ta'e manguddoos ta'e doggoratti nama dhaqanii nutu araarsaa nutu dubbii fitaa nu qabnee jirre dubbii manguddoon kaayiroo ta'e tun illee taajaa'ibaati haadha faatee booda jaraa walitti sin buusisu. Kun magaalaa Meelboon magaalaa Austraaliyaa irraa dubbata abbaa gaadaa abbaa daamaa haa jedhani haa beekani. Manguddoon kaayiroo illee manguddoo ajaa'ibaati. Taaftaappii qurxummii takka argannaan karama qurxummii hin jiru fiiti. Maali wanni akkasii? Sirni Waan akkana qayyaraa aadaa Oromoo jettaa. keessa hin jiru. Wallaahi jiru aadaa Oromoo keessa. Dhugaa keeti gadaa kiyya wallaahi. Unateen waanuma lafarra jiru. Gadaa waan lafarra jiru dubbata Oromoo waan lafarra jiru waan itti hojjetamaa jiru waan yeroon keessa jiru dubbataa jira. Respektii godha gadaa fooloo taate. Maaliif kana jedhe gadi isinii dhiisa obboleeyyan tiyya hundi keessan dubbadha garuu mirga haadha faati illee seerumaan eegafi. Sharafa hin cabsin akka uummanni keenya Harargee baanu beektee waa jedhu Harargee sharafa hin cabsin jedha. Sharafa si harkaa badaa hoo jedhe sharafa jechaani akka biyya keenyatti maal jedhini waan sirraa gaqqannasu tokko Waan gadi si buusu waan si waan hir'isu. gadi si buusu. Akkas jecha sharafa keessan hin buusina sharafa aadaa keessattuu shamarran teenya ta'arsii shamarran teenya ta'arsii aadaa arsitti onlaayina imoo fi waasaappii gubbattee heerumti. Dhiirsi keessan waasaappii fi imoo gubbaan dhufa no hin jiru. Ganaa warra kee gabbaree gosa kee gabbaree si nyaachisee si obaasee si jaalatee Intalli eessumni dhageenyanii heerumtu arsii keessatti. hin jiru wanni akkanaa. Kanaaf Fageenya tasgabbaatiiti deebii bareedduu walii kennaa ashiitaa teennallee rabbi si haa dandeessisu jedhaan hin tuqina. Rabbi si haa dandeessisu gurbaan jabaadha. Hamzaan chaayinaadha. Chaayinaan beektaa chaayinaan karuma qilleensi tole deema. Chaayinaa Hamzaan dantaa hin qabu. Akkuma itti toletti jiraata. Yoo ashiitaan argitee laabiyyuu jetteen inni illee laabiyyuma oofa. Garuu laabiyuun tun maal akka qabduu beekuun barbaachisa. Osoo nama jibbalee laabiyyuu takka jira. Ashiitaan akkuma reefu obboleessi kiyya baanu gizee rakkoo Oromoon jirtu keessatti takka waa'ee Oromoon dubbanne. Haati faatee fi ashiitaan garaagarummaa isiin qabdu asitti. Haati faateen gaafa Suudi Arabiyaa jirtu waan saba ofillee dubbataatuma turte. Kunillee akka jiru. Egaa achirraa buutellee maqaa haadha faatee Hojiidhaan argisiisaa turte maa kennaan isii Oromoo keessatti mul'achaa ture. akkas. Garuu ashiitaan tiyya waan ofii barbaaddu argatteen tuqina hadaraa ashiitaan tuqina na jala. Ashiitaan gaafa isiin argitee Isiin baakeeshinii deemaa turte yeroo saniyyuu anatu beeka isi. kophee faashina biyya faranjii hin jirre tokko argattee kara Dubaayii dhaqeen beeku san dirattee isiin bashannantu aboo intalli tun eessa jirti jedheetuma. Jenne beektaa dhugaan keeti gadaa koo nuti bare hiree isii keessan galle obboleettii isii tanaaf maa ulfinna kennuu dhabde kabajuma maa isiif laatuu dhabde erga dhaqxeetu argiteetu jaallatte
sila kana jaalladhe jettee murteeffattee daandiin kun na baasa jettee eegetti deemte ishii tana maaliif lafumatti dhiiftee kabaja isiif maluu qabdu isiin tun obboleettii isiiti jechoota maaliif duuban fidde erga gocha saniyyuu wallaalteeyyuu obbolummaa ishii sanaa irraaffatte maaliif jechoota akkanaa kana jechoota nama jibbisiisoo sana faana ergattitu nama dubbise nama hundaayyuu kan bakka taa'us ol kakaasee akka dubbattu si taasisu jechoota sanii maaliif jennaan jecha akkasii suni Oromoo biratti jibbamaadhallee namaanis hin jedhamu. Kanaafini laal waatu jira dalagaa jira gadi keessa ba'an dalagaa jira waatu jira waa takka akka gaarii beeka wanni ashiitaan gooteef lubbuu ofii tana fedhii ofii tana guuttatuuf idirra laayinaa pilees tokkoffaa haati faatee maqaa haadha faatiitiin beekamu. Guuttataatuma jirti waa dhiisaa jirti. Lubbuu ofii jechuun fakkeenya dhiira wajji ciisuu miti. Waattu jira waan isin barbaaddu wayitu jira. Fakkeenya amma nam tokko faashina uffatee akka itti deemu yoo hin beekne rakkisaa beeki. Uffanni lola adawaa wayiitirra jirti injifannoo galmeessuu deemti. Wanni addaa sun maali? Beekumtii argatuu barbaaddisiin onlaayina kanarratti. Beekumtiin sun haati faatee amma maqaa hedduun argatti. Tokkoffaa maqaa dubartoota Oromoo hunda fudhatteerti haadha faateetti maqaan isii kanaanuyyuu namni haadha faatee namni bakka hunda beeka onlaayinii kana gubbaa YouTube kana Amaarris hin beeka warri miidiyaa kan Oromoo miti Tigreenuu maqaa dubartii Oromoo hunda waan baafatteef isin beekamtu faatee ishee Anwaariyaa Musanillee bakka buutecha haati wannoo waan ofiin faateewwan onlaayinaa gubbaa rumuu bakka buute kanaaf isin kanaan beekamtu. Lammaffaa immoo ijoolleen hedduu qeerran Oromoo hedduullee dhageetti kenniteef Hamzaan immoo eega wanni dabre haadha faatee dabalame malee haati faatee Hamzaan duratti beekamte. Amma Achias guddatee jechuudha. Beekamtii jala argatu. Ashiitaan guyyaa tokko nama Oromoo wajjin laayivii seentee beektu nama Arabaa wayii afaan keessan afaan isin beektan afaan Arabaa kana. Namichuma Bangaalii tokko liiga darkiftii bari laasuma bakkuma jiru kana na cinaa jirti gadi ba'illee na gisee hunda. Kaafteriyaa takka fuuldura dhaabatte. Isin rakkoo biraa hin qabdu rakkoon isin qabdu tokkoffaa Oromoon isii beeku lammaffaan isin gaangistara taatee akka faranjiin baanu jiraachuu lammaffaa beekamtee argattee onlaayina kanarraa akka namni hundi isin hordofu kuni cinqatii tokko jira cinqatii argitee yoo irriba rafan kiniinii fudhatan malee irram tokko jira irribuma akkana siin waan akka isantu isii miidhee irra laayinaati haati faatee waa takka irraan banne waa takka waan namni isii miidhan jiru wanni haadha faatee illee miidhaanii isiif dubbannettanii of iddoonni of hin haati faatee gana bulettiti haati faatee haati faatee gosa qabdi buletti fayyaa qabda haadha fi abba jira kabajaan warra isii dhaqanii namni yaabbatee yaabbachiisee walitti fuudhee biraa gala malee maal gootii akka meeshaa chaayinaa ofii dhayiteetiin. Si gabboo nama gashatta. Waan isin jedhu qabu durallee nama jabduu turte. Wallahi nama haalaan amala keellee eeggatee jabinati keellee asirra mul'ifatu turte ati. Hojii keetii irratti illee jabduu. Wanna hunda irratti jabina kee kana immoo ilmi namaa xiqqishuun tun akkasii harkaan fuune siidha mala. Wallahi hedduu si jaaladha si kabaja akka nama tokkootti. Garuu osoo ati uf dandeettee gorsa tokko malee gorsa namaa malee maatii keessi duubaa osoo humni jabaan hin jiraatilla atiin durbaatuni nama jabduu taatee osoo argamuuf deemtu namni haamilee keessi harkaa cabsuuf deemu ufumaa caba malee eessallee hin gahu. Wallahi si hima aashittiin yoo dhugaan isiin dhugaa kee kana awwaaluuf deemtee waan hin taane isiin shira kana kasirra xaxxu taate inshaallah bultiin isiitu bultiin taatuuf namni ganaa dahee dhalee daa'ima ufiitiif hiree barbaaddatu haamilee dubartii takkaa hin cabsu. Si galte waan feetelloo osoo taate mucattiin tun yaadaan dhuftee si amansiisuu dandeessi malee waan kana dhuftee asirra siin jettee haamilee keellee cabsitee haamilee kennallee cabsiti jedhee yaadee takkallee hin beeku. Garuu wanni isiin garaa keessatti yaaddu tasa ta'ee afaanii bahe. Alhamdulillah afaanii baafattee jirti miti. Dhugaa kee yoo sii baafte yoo siin baasinillee akkaataatti sii baaftu atuuyyuu beekta. Jabduu koo naazaraadhu siin jedha. Asirratti immoo warroota azzala deemtanii hin kidibinaa oduu dhiisaa haadha faatee irra tari jettan. Dubbiin kun irra naman dabarsu. Dhugaa yoo dubbanne ana osoo taatee bakka isii sana bu'e wallahi qaata maraadha. Garuu isin jabinnatii ufiitiin asirra baatee Oromoo dhugaatii janaa baasaa jettee isin kadhachuun isiitu
jabinnatii isii mul'isaa jechuudha. Karaa kanatti waliin somnu, waliin kijibnu, wal jala dhaabatinaa Oromoo bakka dhugaan jirtu dhugaa baasaa. Yoo baasuu hin dandeenye nama dhugaa baasuu kennaa ofirraa dabarsaa. Kanaafuu isiillee nu jalaan tuqinaa. Dhugaa rabbii annama haalaan jabdu yeroo kana keessa miidiyaan gizee akkana baxabaxamee shamarran akkanatti hiika dhabdee bakka dhaabattee bakka ooltee bultu hin beekne keessatti isiin akkanatti naamusa ofii eeggattee deemuun isii hedduu dinqisiifadha akka yaada poozitiivitti jechuudha. Kanaafuu hedduu si kabaja si jaaladha obboleettii tiyyaa si bira jirra yoomillee homa takka ilma namaatiif jetee mataa gadi hin qabatin inshaallah rabbiin si bira jira nullee si bira jirra naa jiraadhu siin jedha asumaan nama galfadhu ishee. Haadha Faatee Wayyaani dhaga. maaltu si mudate ammoo ani dhugaan dhageenye reefuma dhufe. Maaltu na mudata jettee joonni na mudatu illee hin jiru. Inni achumaan barataan dubbadhamee waan ofii. Dhageeffadha ani waan adda waan seenaa keessan beekuun fedhu ani wanni garri waa tokko jedhe lama jedha. TikTokii bakka lamatti ol lolu bicha arge jechuun akka gandummaatitti namni deemu kana adoon laakiitti kanumaaf jechuuf kan seene dhugaa namni asii achi olitti badhateetiin isin lamaaniif jedheeti yookiin nama sadii diraamaa nama sadii tokko nama dhuunfaa tokkotti addaan deemu uummanni asii achitti ol qoqqoodee kaan jedhee asii wal arrabsuu kana hin jaallanne kanaaf ani gubbaa seene uummata Oromoo warra jala jirtan kamillee taanaan akka gandummaatitti fudhatina yoo jarri namni sadii yookiin namni lama ol dhabee jedhe akka gandummaatitti fudhatina nu ani amma fakkeenyaaf haadha Faateellee nan jaaladhan kabaja Hamzaallee nan jaaladhan kabaja garuu isaan lamaan akka piraayiveetii tokko irratti ol dhaban nu akka gandummaatitti fudhachuu hin qabnu jechuudha dhiifama wajjin nuti Oromoodha waan jarri tunni lolanillee ol dhabanillee sooshaal miidiyaa irratti isaan keessaa naaf fixatan natti fakkaata asirra baaneetiin akka gara Arsii gara Shawaa gara Wallaggaa gara Baalee akkas hin ol qooduu kana dhiisaa adaraa rabbii sodaadha anonna kana yeroo baay'ee ilaalee jira TikTokii kanarra adeemsa kana hin jaaladhu rabbii sodaadha isinummaanummaa isin dhaamsaa qabaa jira ijoollee teenya Kosa ulula nutol ole Oromo toli arasa ada kauna ada nular oli finiti arasina akka gandummatiin deemina please rabbi sodaat ajereeti isini tamsa kennuuf dhiifamuuti. Galatoomii maalin jechuun barbaade anillee isin bira bahuuf hin deema mucayyooni waan ofii ati miira keessaa ba'iiti sammuu kee bashannansiisi. Ati bashaashallee jabduudhallee maaliif jennaani namni yoo imalli jalaa bade ofirra deebi'a beekta daandii sana dhaquuf kaayeffatee itti deemuu jiru sana abdii mura namni. Please shamarran abdii murina maaliif abdii murtan waan jiraattanii firee keessan hin argannu jettanii abdii murtan. Just amma Yerradda walamtee networkii wanni Haftee rodda walamee jira. Oromoo warri kutaan haadha Faaxeetii Arsii jedhaartan warri kutaan Aashitti Baalee jedhaartan dhaaba gandi kun Arsii Baalee ijoollee tana hin beeku dhalataniiyyuu miidiyaa kanarratti wal beenna dhalanneeyyuu miidiyaa kanarra wal agarra gandan maal godhuu wal galchan maal eena maatii Faaxee Arsii naa dubbadhaa jettee Baaleen arrabsaa jettee Aashittiin sun amma dhaqaati Arsiin arrabsaa jettee warri foloo tiktokii barbaaddanii waan biraa bakka uffata fa baafadhaa fiigaa yoo isinirraa fiidde foloof jechuu jireenni dhiisaa ganda walitti gandee nyagaa nyaatee dhuga waliin buna walit dhuga walirraa qicata walirraa daakkata gandummaa kana miidiyaa kanarra yoo dhage malee warri biyyaa hin beeku nagaan jiraataa jira. Yoo jireenni isin harkaa bade alaamaan akkeetti jiraattan yoo jireenni biyyaan ba'an bootu haala isin harkaa fageesse waa'ee gandaa dhiisa ijoollee tanallee fuutanii gandatti hin galchina dhugaa qabdi haa baasanii fi dhugaan bakka dhugaan jirtutti dhugaan namaa bahuu qaba dubartii isiin
fakkeenyaaf isiin sunillee dubarti eenyutu eenyu gadi ziirii hojjetti jechuun waan nafsee du'anii nama dhossuu wayya ziirii hojjetti jechuurra yoo duutee awwaalanii bilaalixaan bakka qubaan hin mul'ifamtu bakka hin irraanfatamti isiin har'a ziirii hojjetti jedhamtee lafa kaayamtee qubaan miidiyaa kanarraayis galtee ganda ofiitittis mul'ifamti jireenya duute osoo jirtu boolla qarbii mataan kaanii cinaa luka ol deebisanii dhiisanii dhugaa isii kana haa baasaniif malee warri gandummaa irra jirtan kun yaa Oromoo nu dhiisaa rabbii jedha ganda keenya walitti hin guurina haadha teenya biyyatti hin arrabsina abbaa keenya biyyatti hin arrabsina sanyii teenya biyyatti hin gubina biyya kanu baasanii jireenya maatii keenya jijjiiruun malee haadhaaf abbaa teenya maqaa hin jirreen jijjiiruuf biyyaa hin baane nuti yaa Oromooti rabbiin sodaadha lafa deemtanii rabbii keessan ofirra eega maatii keessan qalbii hin cabsina haadha teessan ta duute jira ta jirtu jira qabrii keessa arrabsamaadha gubbaa irra arrabsamaadha eenyu arrabsisiisaa jira ana arrabsisiisaa jira situ arrabsisiisaa jira lubbuu duutuuf jirtu maaliif wal busheessina haadha faaxee arrabsaa isiin tunoo tana as nu bira jirti miti isii arrabsaa quuncisa ashitti arrabsaa haati ashitti mee isin beetti haati faaxee abbaan faaxee fa isin beeka gandi arsii isin beeka na beeka si beeka nun beekani asirratti iyyaa oolla malee jireenyi yoo nu harkaa bade fuulumatti haguuggannee yoo teteenne nu wayya kutaaf gandaam maqaa namaa nyaachuun nu hin baasu garuu obboleettii teennaa ziirii hojjetti jecha jedhu adhallee borullee ni mormanna nu bahuufii qaba isi jechuun ana jechuu isi jechuun isin jechuu maqaan nama tokko maqaa du'aaf jiruu gidduu nama kaa'amu jechuun addunyaa irratti waan badaa ulfaataadha jechi akkana akka shari'aatittillee akka aadaatittillee jecha namaan hin jedhamne yoo ka ziirii gootuullee achi quba itti kaanee nutis kutaa ganda keenyaa keessa isii qabannee beennee waan isiin daladdurraa irraa fagaannee eeggachuu qabna ka fagoo dhiisiiti warri isiitu jechuu kanaafuu dubbiin tun dubbii ulfaattu waan dhugaa jirtu haa baasaniifi Oromoon akkanumaan dhiisaa ka sheekaallee ka qeesiillee ka beekaallee ka wallaalaallee jedhaa dibbee hin tumina intala abbaa namaati isiinis tahaati isii qeek kabajjaa qabu tabbaan isii qeek kabajjaa qabu ta'aaliin isii kabajamaa maqaa hin jirre fuudhanii yoo namatti uwwisanii bakkee namni hin oolle yoo fuudhanii nama oolchanii qalbiin nama caba jireenyan namatti bushaaya obboleettii teenya tanaa dhugaa baasu dubbii dheeressanii asirrumaa martinuu mana banatee foloon kun birrii kennaara jedhanii tokkokiin kun giiftii warra kadhatu kana warra taabbii maarree jedhu kana birrii jedhanii namni foloo kuma hangaa ta'e baluun achi ga'e jechaafi kutaaf gandaan nun diigina Oromoo rabbi jedha dhiifama naa godhaati akkasii haadha faaxeetiyyaa atini durma rabbiin wallaahi si jabeessee si uume jabeenna kee jechi namaa siin gabaabsu siin dheeressu siin furdisu siin haqqisu kana beeki ati wanti ati hubatuu qabda wanni jechi namaatiif illee qalbii si cabduuf hin jirtu tanallee durallee wanni si cabdillee hin jirtu arra geettee jirtu akka namaatii fi arra garuu miti akka jecha namaatii fi nama halkan tokko buluu miti rabbi si bulche rabbiif jirta rabbiin akka namni jedhutti nama hin gatu argitee ati rabbi jabeenna keessii kenna sirraa hin fudhatu wallaahi dubartii akka kee beekte anamma si bira jiraa fi yookiin Oromoo kana na jajaaf sin jaju usuu ana taate har'a yookiin asitti ziirii isiin hojjetaarti jettan saf soqee dhugee du'a yookiin elektirikii qaba malee wallaahi addunyaa tanarra jechi urga miidiyaa banadhe haganaa naan jedhamee danda'ee jiraadhee hin danda'u mucattiin tun mucattii akkaan jabdu guyyaa tokko biyya kooyitii keessa waggaa 10 teette isii miidiyaa taaniif taane irra viidiyoo taaniif taane baqaalaa adda addaati waraabdu argitanii beekan mana madaamii teettee bira distii irraa waraabdi mucattiin tun waan isii wallaahi arra waliin beenu isii dinqisiifadhu keessa miidiyaa kanarraa eddoo baddu guyyaa tokkicha dulloomta jettan haa dulloomtu keessan hin nyaanne keessan hin dhunne isin hin fuutanii waa'ee jireenya namaa warri asirraa haasoftan dullattii maarre yookiin umuriin furdinna kana taate malee isiin qadhoon sun isii haadha isii ta'uu dandeetti umurii namaa hin tilmaamina asirra teettanii waan namaa hin beektan warri nama arrabsitanii illee of qusadha rabbiif jecha jechuudha isiif jecha osoo hin taane akiraa teessan taboruutiif jecha namarraa jechaan of qusadha boru argitee dhiifama isiniin gootu mucattiin tun du'a jira jiru jira
akhiraa sanillee hin badinaa irraa bu'aa dhiifama naa godha nagaan naa bula hundi keessanuu isin kabajja isin jaaladha ati garuu wanni ila qalbii tee keessa waa'ee badaa si yaachisu adhallee akkuma qara kabajjaa namni sii qabu siif qaban borullee siif qaban atis nama